السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كم جرت هردن كني كنين channel Africa Samsung جرت هردن. إيجا نجني كنجا بك جرتان هندا تسمع كابو. تولي إيجا هردن كني جورا برنوت كني كنا تقولي دبنا جرا إيجا برنوت كني كنا ركساتي. واتسابين وانتا هارا لما كابتين في جرا جورا. وانتا هارا لما كنا يسنت تجرسا هم تمرات فيديو كنا دعوة جورا نفانا ترى. كنين جل كبا فكرة channel Africa Samsung هردن. YouTube كيسان رجالودان. Africa Samsung جرا بريسا يمكن أمو jedhaati kataba sarchi godha channel keenya barnoota keenya yoo jaalatan subscribe godha akkasuma jechuudha mallattoo bell icon tana irratti cuqaasuudhaan isa irraa olii ol kan jedhu irratti guutaati viidiyoo nuti sirra galakkifnu akka daddafee isin bira qabu taasisa viidiyoo keenya kan daawwatan yoo jaalatan laayik godha hiriyoottan keessaniif qooda egaa hulun kee jechuudha duraan dursee wanni isin hubachiisuu barbaadu namoonni koomentii katabdan yookiin ammoo koomentii irratti wanta nu barsiifnu yookiin ammoo akka sobaatti fudhatan wanti kun soba jettanii fudhataniif jechuudha. Duraan dursanii viidiyoo nuti maxxansinu san sirriitti hubachuudha qabdu jechuudha. Yeroo appilikeeshina yookiin ammoo fakkeenyaaf waatsaappii fi appilikeeshina googilii plee irraa bu'an akkasuma appilikeeshinoota googila biraa irraas biroozara irraas buuftanii fayyadamtan jechuudha. Sanneen wal qabatu yoo kan ta'u taate barnoota nu barsiifnu san gara sobaatti jijjiiruudhaan duratti sooshaala fayyadamtan san dursitanii abdeet gootanii wanti haaroonni irratti isiniif dhufuu fi dhufuu dhabuu isaa mirkaneeffachuudha qabdu jechuudha. Egaa hulun kee jechuudha kan akkanaaf hubattan isin barsiisa isin hubachiisuu barbaada jechuudha. Egaa maal gootu kana sirreeffachuudhaaf yookiin ammoo wanta haaraa kana ilaaluudhaaf maal gootu kallattimaan maal gootu waatsaappii keessan irra ni galtu. Tole waatsaappii keessan irra egaa haala kanatti galtanii booda inni jalqabaa isa kana kaameraa kana jechuudha. Kaameraa kana hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraan kun akkuma isin agartan yeroo duraa bilbila jechuun waatsaappii isa biraa irratti kaameraa kana kan argannu ni agartu. Kaameraa kana kan argannu jechuudha. Kaameraa yeroo miiseejii namaa erguu dandeenyu yookiin ammoo miiseejii namaa katabuu dandeenyu jechuudha. Amma kaameraa kanaan jechuudha suuraa kaafnee yookiin ammoo suuraa haala kanatti kaafnee waatsaappii irratti namootaaf sheer godhuu dandeenya jechuudha. Sheer godhuudhaaf asirratti hin cuqaaftu. Sana booda jechuudha namoota barbaadan yookiin ammoo istaataa keessan irratti wanta barbaadan irratti jechuudha sheer godhuu dandeettu jechuudha. Inni biraa ammoo jechuudha inni caalatti hedduu na gammachiisee anas natti tole jechuudha. Isa kana jechuudha. Asni gartuu fakkii namoota sadii yookiin ammoo akka namootatti sadii ta'anii taa'aa jiran jechuudha. Kan guruppii wal fakkaatu isa guruppii kireet godhan yookiin ammoo guruppii irratti idiit godhan isa wal fakkaatu kana jechuudha. Inni kuni koominiitii waa'ee koominiitiidha. Asirratti fuula kanatti haala kanatti as harkiftanii ni ilaaltu mirga irraa gara bitaatti jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa koominiitiidha jechuudha. Koominiitiin kun jechuudha fakkeenyaaf ijaarsanii waatsaappii haala bal'aa ta'een bifa bal'ina guddaa qabu jechuudha. Waatsaappii asirratti guruppii ijaaruu dandeettu jechuudha. Isa koominiitii kanarratti jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo kana isin jedhu waatsaappii guruppii biraa jechuudha. Fakkeenyaaf guruppii biraa namoota takka takka yoo keessaa guurtanii asirratti dabaltan malee isiniif hin dabalma jechuudha. Isa guruppii normaala kireet gootan irratti kallattiidhaan kan waatsaappii guruppichi sun isiniif hin dabalamu jechuudha. Kanarratti ammoo jechuudha guruppiilee barbaadan yookiin ammoo guruppii barbaadan kan bilbila keessan jiru yookiin ammoo kan waatsaappii keessan kana jiru guruppii keessan kanarratti aad godhuu dandeettan yookiin ammoo dabaluu dandeettan meembara achi jala jiru namoota achi jala guruppii san jalatti argaman hunda isaa waliin jechuudha. Yeroo sanitti namoonni achi jalatti argaman hundi isaaniitu wanta isin achirratti barsiisan isin hordofuu danda'u jechuudha. Egaa kana tolfachuudhaaf maal gootu akkuma isin jedhee bitaa irraa gara harka mirgaatti akkanatti as harkiftu sana booda maal gootu istaati koominiitiidha al tokko asirratti hin cuqaaftu sana booda deebitanii maal gootu asirratti maqaa ni barreessitu jechuudha. Maqaa maal barreessitu maqaa koominiitii yookiin ammoo fakkeenyaaf maqaa chaanala keessan san ibsu haa ta'u homa barbaade ta'u maqaa koominiitii keessan sana ni barreessitu. Fakkeenyaaf Afrikaa Samsung haala kanatti barreessaa jira. Jala kanarratti gabbuutu yaada keessan bal'inaan yookiin ammoo wanta achirratti dabarsan waan wal qabatu bal'inaan ni ibsattu. Yookiin ammoo barreeffama dheeraadhaan barreessanii ibsachuu dandeettu. Fakkeenyaaf anama barnoota teekinooloojii hayyee barnoota teekinooloojii fi
haala yeroo sana booda as xiyya kanarratti deebitanii cuqaaftu jala kan gartuu asirratti al tokko deebitanii cuqaaftu sana booda haala kanatti isiniif banama erga asirratti isiniif baname maal gootu guruupiilee jala yookiin ammoo meembara biraa jechuudhaaf yookiin ammoo meembara namoota as jalatti dabaluudhaaf maal gootu as mallattoo pilaas kanarratti al tokko ni cuqaaftu sana booda guruupiilee isin bilbila irraa qabdan haala kanatti isiniif dhufa ni agartu asirratti fakkeenyaaf guruupii Afrikaa Samsung yeroo ta'e al tokkoof ni cuqaasa sana booda maal gootu asitti deebitanii next jettuun yoo barbaadan kana hunda isaatu irratti haala kanatti raayitii guuttanii next jechuun dandeettu jechuudha. Tole nama lamaan kanarratti guutee maal godha next jedhaani sana booda mallattoo raayitii kanarratti al tokkoof ni cuqaastanii obsaan eegdu egaa namoonni guruupii akkuma isin jedha jiru jechuudha namoonni guruupii isaan jalatti argaman hundi isaaniitu as jalatti wajjin isiniif taa'u yookiin ammoo as jalatti wajjin isiniif ramadamanii wanta isin asirratti barsiiftan dhaggeeffachuudha danda'u jechuudha akkuma agartan guruupii kana jala namoonni kun ni argamu jechuudha amma namoonni kun guruupii kana jalatti argamu jechuudha fakkeenyaaf atirii guruupii sadiitti as jalatti walitti qabamee jira jechuudha namoota guruupii sadiirraa walitti qabamee jira kan guruupii biraa isa lama kan amma asirratti an dabaleen yookiin ammoo isa tokko jechuudha haala kanatti dabaluu dandeettu jechuudha asirratti ni agartu jechuudha namoonni meembaroonni fakkeenyaaf namoonni lakkoofsonni namoota as jalatti argamanii yookiin ammoo guruupiilee sannan jalatti argamanii haala kanaan as jalatti isiniif dhufaa jechuudha. Egaa hordoon keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraa qabanii kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinu geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.